Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaati fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan Itoophiyaa diyaaspooraa 6,300 ol irratti tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Tarkaanfii diyaaspooraa irratti fudhatamu kanaan wal qabate haati takka daa'ima lammummaa Ameerikaa qabu. Gara Itoophiyaa fiddee turte deebiftee gara Ameerikaa fudhatuuf yeroo deemtutti doolaara 100,000 ol gaafatamte jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra simbiraan kenna. Oduun itti aanu duulli Jawaar irratti gaggeeffamaa jiru marsaan tokkoffaan fashalee marsaan lammaffaan itti fufee jira. Jawaar duula marsaa tokkoffaatiif fi akkasumas duula marsaa lammataatiifis deebii kennee jirra. Deebiisaa qabannee jirra. Namoonni illee duula irratti gaggeeffamaa jiru kanaan walqabate maal jedhan kan jedhus qabannee jirra. Oduun itti aanu xalayaa araara pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Masrii fi Itoophiyaaf barreesseef deebii kennanii jiru. Deebii isaanii qabannee jirra. Oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajjin turuudhaan itti bohara. Mootummaan Itoophiyaa diyaaspooraa 6,300 ol irratti tarkaanfii fudhatu beeksisee jira. Tarkaanfii diyaaspooraa irratti fudhatame kanaan wal qabate haati takka daa'ima lammummaa Ameerikaa qabu tokko gara Ameerikaa fudhatuudhaaf doolaara 100,000 ol gaafatamuun gabaafamee jira. Mootummaan Itoophiyaa diyaaspooraa 6,300 ol irratti tarkaanfii fudhatuu kan beeksise. Tarkaanfiin fudhatamu kunis diyaaspooraa seeraan ala biyya seenanii fi kan seera hin guutin irratti ta'us himee jira. Diyaaspooraa seeraan alaa fi seera osoo hin guutin gara biyyaa seenan kan jedhu osoo seerri jiru akkamitti diyaasporaan 6,300 ol biyya seene kan jedhus gaaffii ta'ee jira. Diyaaspooraa tarkaanfiin irratti fudhatame keessa warra yeeloo kaardii hin qabne isaan tokko yoo ta'an kanaan wal qabate haati daa'ima ishee guddisuuf hojii hojjechuu wal bira dadhabde waggaa 10 dura haati ishee akka guddiftu waggaa 10 dura gara biyyaa deebisuudhaan akka isaa bira akka guddatu taasifte. Waggaa 10 booda deebitee daa'ima kana gara Ameerikaa fudhatuuf yeroo jettutti doolaara 100,000 ol akka gaafatamte maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Sababni doolaara 100,000 ol itti gaafatamteefis daa'imni kun yeroo biyya keessa turu yeeloo kaardii kan hin qabne ta'uu itti himuudhaan maallaqa kana akka kafaltu gaafatamte jedhamee jira. Asin Ameerikallee dhimma kanaan wal qabate ibsa baase jedhamee jira. Ibsa baase lammiileen Ameerikaa gara Itoophiyaa yoo dhufan yeeloo kaardii qabatuu qaban yeroo kaardii qabatuudhaan Itoophiyaa keessa turuu danda'an jedhee jira. Yoo kana hin taane viizaa isaanii kaffalanii dheereffatuun turuu ni danda'ama jedhamee jira. Kanaan ala namoota karaa kanaan rakkoon isaan qunname mallaqni nuti kaffallus akkasumas gargaarsi nuti goonus hin jiru jechuudhaan imbaasichi beeksisee jira. Oduun itti aanu duulli Jawaar Mohaammed irratti gaggeeffamaa jiru marsaan tokkoffaan yoo fashalu marsaan lammaffaan itti fufe jedhamee jira. Guyyoota 3 darban Jawaar Mohaammed Ameerikaatti hidhame qorannoo irratti gaggeeffameen yakkoota garaagaraa raawwatuun irratti mirkanaa'e jechuudhaan qaamoleen mootummaa akkaan hafarsaa turan. Duulli Jawaar Ameerikaatti hidhame jedhu kun immoo burjaajii hamaa hawaasa bal'aa biratti uumee ture. Hawaasni bal'aanis dubbiin kun dhugamoo soba kan jedhu gaafii gaafataa kan turan yoo ta'u Jawaaris as bahuudhaan kan hin hidhamin ta'uu uummataaf himee ture. Haala kanaan duulli marsaa tokkoffaa yoo fashalu duulli marsaa lammaffaa haala adda ta'een Jawaar Ameerikallee seenuu hin danda'u Keeniyaallee seenuu akka hin dandeenye taasifame jechuudhaan soba kana duraatti osoo hin qaanfatin osoo oolanii hin bulin soba isa biraatiin yookaan kijiba isa biraatiin gadi bahanii jiran jechuudhaan Jawaar duula marsaa lammaffaa kanaafis deebii kennee jira. Duulli marsaa jalqabaa akkaan hafarfamaa kan ture Ermiyaas Laggasaatiin yoo ta'u walumaa galatti duula Jawaar irratti gaggeeffamaa jiru wal qabatee Jawaar kaleessa galgala gabataa miidiyaa irratti dhiyaatuudhaan yaada kennee jira deebii kennee jira. አንደኛ እንደው እስር ቤት ሆነ ነው ወይስ ከእስር ቤት ውጪ ሆነ ነው ዜናውን የሰማው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ አቶ ጀዋር ታስሮ ተመርምሮ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችን ሰርቶ ወደ ቦሌ ሊያመልጥ ሲል ተይዞ ከዛ በኋላ አሜሪካ እንዳይረግጥ እና እንዲሁም ኬንያም እንዳይረግጥ ተደርጓል። ኮመን ሴንስ መሞቱን ለምን አልተነገረንም ለቅሶ እንድንደርስ? ስለዚህ ቅድም እንዳልኩ አይ ዶንት ዋንት ቱ ኮሜንት ኦን ዘ ኢሹ ግን በሌጋሊ ራሱ ባየህ እኮ
የተባለው ወንጀላ ክሮኖሎጂውን ናሬቲቭ ምናምን የሰማ ሰው እርስ በርሱ ተረጋግጦ አንዱ የጣለ ጉዳይ ስለሆነ በዛ ላይ መልስ መስጠት ትንሽ አላስፈላጊ ነው። ኢቭን ፖለቲካሊ ራሱ ታየው አላስፈላጊ ነው። ግን አንዳንድ ያው እጃቸው የሚበላቸው የህግ ባልደረቦቼ ጉዳዩን ገፋ ማድረግ ስለፈለጉ ስቲል ተውላቸው እነሱ ባልደረቦች ስራቸውን ይስሩበት። በሰው እንጀራ መግባት አልፈልግም። Gaafiin Jawaariif dhiyaate hidhamuu kee mana hidhaati moo mana hidhaatii baateeti kan dhageette akkasumas Jawaar Ameerikaatti hidhame kan jedhuu fi Ameerikaatti hidhamee qorannoo irratti gaggeeffameen yakkoota garaagaraa hojjetuun irratti mirkanaa'ee jira. Akkasumas Jawaar kana booda Ameerikaas deemuu akka hin dandeenye Keeniyaas deemuu akka hin dandeenye taasifamee jira. Kana yoo dhageettu maaltu sitti dhagahame jechuudhaan gaafii gaafatameef anaayyuun na ajaa'ibe jechuudhaan deebii salphaa erga deebisee booda kolfuudhaan kolfa isaa booda Jawaar soba akka kanaatiif deebisaa kennuun bu'aa qaba jedhee hin yaadu jechuudhaan lola irratti gaggeeffamaa ture tuffatuudhaan deebii osoo hin kennin bira dabree jira. Gaafii maaliif olola kanas irratti gaggeessu jedhuuf maqaa kiyya dha'uun biizinasa dalaguudha. Maqaa kiyya dha'uun madda galiiti. Maqaa kiyya dha'uun ni mi'aaya jechuudhaan dubbatee jira. Akkasumas ani cal'isuu fi miidiyaa irraa baduun carraa hojii nama hedduu cufa jedhee jira. Akkasumas waggoota 7 maqaa koo gargaaramuudhaan namoonni biizinasa hojjetan hedduu turan. Kunis na arrabsu, na qeequu fi na abaaruun hojii ta'ee olola narratti banuudhaan warra mallaqa argatantu jira jedhee jira. Kun immoo ana nan aarsu itti haa argatan ittiin haa daldalan jedhee jira. Mee viidiyoo gabaabduu tana laallee walitti haa deebinu. ምን ለማለት ፈልገው ነው ይጣፍጣል ስሜ ስትል ተፍታ አንደኛው አይ ቲንክ እኔ እንደጨው ጣል ማድረግ ለብዙ ሰዎች አይ ቲንክ ባለፈው 7 ዓመታት ከአብይ የበለጠ ስራ በሰዎች በመፍጠር እኔ ሳልሻል ቀራለሁ። እኔም በመስደብ እኔን በመርገም ስለኔ ያሰት በማሰራጨት ትልቅ ቢዝነስ ነው ለብዙ ሰዎች። አም ሃፒ ፎር ኢት ብቻ እንደው ኮሚሽን ጣል ቢያደርጉልኝ ጥሩ ነበር። ካልሆነም ቢያንስ በሆዳቸው ራሱ ቴንኪው ማለት ነው። Maqaa koo na dha'uun ni mi'aayaa jechuudhaan wal qabatee haasaa taasiseen waggoota 7 darban kana muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed caalaa na arrabsu, na qeequun, na abaaruun namoota hojii uumutti ani muummicha ministeeraa caaluu hin oolu jedhee jira. Namoota maqaa isaa kaasuudhaan hojii hojjetuudhaan bu'aa buufataniin haala baacotiin bu'aa argatan irra waan xiqqoo odoo waanaa darbani jechuudhaan itti baacee jira. Warri olola bal'inaan amma narratti bananis warruma qarshiin kaffalamuuf qarshii fudhatuun irratti duuluun biizinasa dalagaa jiran warra kaffalamuuf jedhee jira. Ameerikaa yeroo dhaqxetti hidhamtee jirtaa? Gaafiin gaafatamte jira kan jedhuuf immoo kunis mootummaa waan yaadee tureen waan hin milkaa'iniif kana jechuun Jawaarin hiisisuuf Jawaar yakkamaadha. Yakka garaagaraa yookaan badii garaagaraa hojjetee jira jechuudhaan yakkoota tarreessuun bakkoota garaagaraatti iyyannoo galchuudhaan akka hidhamu gaafataa turan hin milkoofne. Ani hin hidhamnes hin qoratamnes jedhee jira. Kanaan osoo hin milkaa'in waan hafaniif waanuma yaadanii turan ajandaa taasisuun narratti ololan jedhee jira. Olola marsaa lammaffaatiif qabxiin ijoon 2 Ameerikaa seenuu hin danda'u yookaan dhaquu hin danda'u, Keeniyaas dhaquu hin danda'u kan jedhudha. Deebiin gabaabaan inni kenne ani Ameerikaas Keeniyaas ni dhaqaa hiriira galanii na haa eegan jedhee jira. Gama biraatiin immoo ololaa fi duulli sobaa bal'aan nama tokko irratti qaama mootummaatiin haala hin eeggamneen gaggeeffamuun kun hawaasa bal'aa biratti garramtii uumee jira. Olola sobaatii fi dhugaa hin ta'in dhugaa fakkeessuun hawaasaaf dhiyeessuun maaliif barbaachise jechuudhaan gaafiin hedduun qaamota garaagaraa biraa ka'anii jiru. Mee viidiyoo itti aantu tana waliin haa laallu. ወንድም ነገር ጃዋር መሐመድ እኮ አንተ እንዳልከው ሰዓት ከበጣም ከብዙ አገሮች ጋር እንደምሰራ ነግሯል በግልጽ። ግን ወንጀል ተገኝቶበታል፣ ታስሯል፣ ምን ተደርጓል፣ እንዲሆናል። አንተ ለማን ነው ለማን ስትል ነው ይሄን ሁሉ ሸክም ይሄን ሁሉ አጥያት የምታሸክመው? ዝም አልናችሁ ባለፈው። በቃ ስትቀደሩ ከ2 ሳምንት በፊት በተለይም አንድ ቶርቶራ የሆነ የአማራ ሽማግሌ አለ። ስትቀደሩ ተው ይቀደዱ እስቲ ምናልባት አጀንዳ አጥቶ ነው የሚያደርጉትን ነገር ሲያውቁ ነው። መንግስት በዚህ በቃ በስም ማጥፋት የሚከፍላቸው ነገር ዛሬ ስንት ቪዲዮ ሰርተሃል፣ ዛሬ ስንት ሰው አይተዋል በመል ዝም አልናችሁ ብሉበት ብለን። ከዛ በኋላ ጀዋር መጣና ትልቅ በተለይም በጂኦፖለቲካል ዙሪያ ያለው ነገር ትልቅ መጣጥፍ ለቀቀላችሁ። ሚዲያ ላይ ያላችሁት ግለሰቦች ሁሉ በሱ ስንት ብር እንደሰራችሁ ወደ ቪዲዮ ቀይራችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ በቃ ሰው ይሰማናል በመል
የሆነ የሚያከራክር የሚያጋጭ የህዝብን ልብ የሚሰቅል አጀንዳ የኦሮሞ ህዝብ ብዛት ስላለው የህዝብን ልብ የሚሰቅል አጀንዳ አምጥተን የኦሮሞ ህዝብ ይሄን ዩቲዩብ ይከተለናል፣ ያየናል፣ ከቲዩብ ብር እንወስዳለን፣ ከዛ በስም ማጥፋት ከአብይ ማጨብጨብን እናገኛለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ haaluma viidiyoo irraa hubanne kanaan dhugaa jirtu irratti hundaa'uudhaan uummata sobuun maaliif barbaachise, uummata immoo burjaajessuun maaliif barbaachise yaada jedhu dhiyeesse yoo ta'u yeroo hedduu burjaajii fi olola akkanaa kana dhageenye bira dabraa turre. Amma immoo baay'atee jirra, sadarkaa baadhatu hin dandeenye irra gahamee jira jechuudhaan yaada isaa qoodee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture ga'umsaan xumursiisuun eebbisuu beeksisee jira. Oduun itti aanu daandiin Itiyoo Jibuutii har'a cufamuun dhagahamee jira. Sababni cufamuu daandii Itiyoo Jibuutii illee hidhattoonni Affaar humnoota Jibuutii daangaa eegan irratti haleellaa raawwatuun miidhaa eega dhaqqabsiisanii booda jedhamee jira. Oduun itti aanu xalayaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Masrii fi Itoophiyaa barreessanii fi Masrii fi Suudaan deebii kennuudhaan ijjannoo isaanii beeksisanii jiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii xalayaa fi ergaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp katabanii fi akka simatan beeksisuudhaan akkasumas jajuu fi dinqisiifatulleen dhagahamee jira. Xalayaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp barreesseef simatuudhaan xalayaa pirezidaantiin Ameerikaa ergeef akka galateeffatee fi akkasumas xalayaa galateeffannallee deebisee erguufin himamee jira. Akkasumas hoogganaan mana maree Suudaan Abdul Fattah Al-Burhaan waamicha marii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taasiseef kan simatu ta'uu beeksisee jira. Nama Itoophiyaatti immoo itti yaadamaa jiraachuun beekamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna, nagatti nu tura.